Kiristaanummaa jechuun maal jechuudha? Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dachaadhaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Mee jecha kiristaana jedhu kanatti gabaabaatti waliin ilaalla. Yeroo baay'ee namoonni kiristaanni maa inni, kiristaana jechuun maa inni, kiristaanummaan eenyutu isiniif kenne, kiristaanummaan eessaa dhufee gaaffii jedhu kaasu. Kanaaf waan gabaabaa ta'een isinitti dubbadha. Sagalee kana namoonni isin bira ga'u please repost gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan kallattii garaagaraatiin sagalee Waaqayyoo dhaloota bira akka ga'u godhaan isiniin jedha. Gabaabaadhumatti kiristaanummaa jechuun amantii dhugaa fi hafuuraan Kiristoos irratti ijaarame jechuudha. Kiristaanummaa jechuun amantii dhugaa fi hafuuraan Kiristoos irratti ijaarame jechuudha. Beeziin yookaan utubaan kiristaanummaa Kiristoosidha. Kiristaanni tokko kan inni irratti ijaaramu Kiristoos Yesuus irratti ijaarama. Bu'uurri isaa Kiristoosidha. Sana dura hooyi kakuu duraa keessatti hooyi kan jettan yoo ta'e kakuu duraa keessas Kiristoos fooniin hin dhalanne malee hafuuraan jira. Kakuu duraa keessatti immoo kiristaanummaan Waaqayyo irratti ijaarama yookaan bara durii keessa saba Waaqayyoo jedhamanii waamamaa turan. Saba Waaqayyoo, saba Waaqayyoof bulu, saba Waaqayyoof ho'ate, saba Waaqayyoo adda baafate jechuudha. Akkasumas duuka buutota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoostu biyya Anxooqiyaa keessatti kiristaanota jedhamanii beekaman yookaan waamaman. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26. Maaliif maqaan kun isaaniif kenname yoo jettanii jireenya isaaniitiin, deddeebii isaaniitiin, dubbannaa isaaniitiin, gocha isaaniitiin, amala isaaniitiin karaa hundumaayyuu Kiristoosiin fakkaatanii gatii argamaniif, Kiristoosiin ta'an miti. Kiristoosiin fakkaatanii gatii argamaniif isarraa barataa turan sana, isa waa'ee isaa argaa turan sana, isa fakkaatanii gatii argamanii fi kiristaanota jedhamanii waamamani. Kiristaana jechuun egaan Kiristoosiin kan fakkaatu jechuudha. Achirraa dhufe. Kiristoosiin fakkaachuurraa, Kiristoos irratti ijaaramuurraa, Kiristoos duukaa bu'uurraa, duuka buutota Kiristoosi jechuudha. Kiristaana jechuun Kiristoos duukaa kan bu'an, duuka buutota Yesuus Kiristoos kan ta'an kiristaana jedhamu. Kanaaf kiristaanummaan amantii dhugaaf hafuuraanii Kiristoos irratti ijaarame jechuudha. Jechi kiristaana jedhu kun egaanii garee Yesuus Kiristoos ta'uu agarsiisa. Garee Yesuus ta'uu agarsiisaa jechuudha. Warri garee Yesuus ta'an, warri duuka buutota Yesuus Kiristoos ta'anii hundi isaaniiyyuu maal jedhamu? Kiristaana jedhamu. Kiristaanni nama lammaffaa dhalateedha. Kiristaanni nama lammaffaa dhalateedha. Maalirraa? Dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiruuf isa jiraataarraa akkasumas bishaaniin sagalee Waaqayyootiin hafuuraan nama lammaffaa dhalate kiristaana jedhama. Kiristaana jedhama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 fi tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 23 ofii keessaniif dubbifachuu dandeessu. Kana jechuun egaanii jireenya Kiristoos jireenya kiristaanni tokko Waaqayyo wajjiniin qabu irratti hundaa'a jechuudha. Walumaa galatti jireenya kiristaanni tokko Waaqayyo wajjiniin qabu, hariiroonni Waaqayyo wajjiniin qabu irratti hundaa'a. Kiristaanni dhugaanii nama amantii isaa Yesuus irra godhatee fi akkasumas hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete sana nama amanu jechuudha. Kiristaanni
hojii isaa Yesuus irra kan godhate. Kana jechuun deddeebii isaa jechuudha. Deddeebii isaa Yesuus irra kan godhate. Akkasumas hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete nama amanedha jechuudha kiristaanni. Okay, kiristaanni dhugaan eenyu? Kiristaanni dhugaan eenyu? Yookaan mallattoon kiristaanummaa dhugaadhaa Waaqayyoof abboomamuudha. 1 Qorontos 7:19 irraa dubbifadhaa. Yaada koon isinitti haasaa jiramti. Yaada macaafaan haasaa jira. Mallattoon kiristaana dhugaadhaa Waaqayyoof abboomamuudha. Egaa kiristaanni tokko maqaadhumaaf ani kiristaana jedhee akka bubbee ta'uu otoo hin taane Waaqayyoof abboomamaa jiraachuutu isarra jiraata. Gadoof qabuutu isarra jiraata. Waaqayyoof ajajamuu, Waaqayyoof buluu, Waaqayyoof abboomamuutu isarra jiraataa jechuudha. Eebbifamaa. Waaqayyo isin eebbisu. Yeroo biraa mata duree kana fakkaatuun walitti deebina.